Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan obboleewwan kiyya nagee qabdu jirtu alhamdulillah. Arallee video haaraa bareedaa isin fayyada jedhe qabadhee isin dhufee jira inshallah. Aga gama video dabarre garuu video akka seentanii yoo jaallattanii isinitti tole like tuquu hin raanfatina akka hin raanfanneef jalqaba irratti isinitti hime. Ammas chaanaalii Leelliyoo Cook jedhu kana obboleettii teennaa waa hedduu barsiifti nyaata gosa garagaraa babbareedaa barsiifti. Oromtittii teennaa seenaatii yoo jaallattanii viidiyoon isinitti tole like subscribe share heddummeessaa fi nuuf jajjabeessaa isinin jedha inshallah. Gara gama viidiyoo kiyyaa yoo deebi nyaata irraan hojjedhee isin agarsiisu nyaata warra adii kana baay'inaan warra gara Meksikaanaa kanatti beekama garuu namni hedduun itti fayyadama baay'inaan nyaata adiitti beekama keessidiyaa jedhama. Isa hojjedhee isin agarsiisuu fi isa ejjechuu fi kinoo'aadha kalukkoo hojjedha waa hedduurraa hojjetama kalukkoo hojjedhee isin agarsiisuu fi foon lukkuu kinoo akkuma sitti argitan akka foon biyya keenyaa yeroo waxii diimaa hojjechuuf ta'anitti kataattafee xixiqqeessee jira kinoo akkuma argitan kana haala kanaan kataattafadha jechuudha. Kataattafee geessee jira kana fakkaataa amma immoo qimamii gosa garagaraatti godhadha jechuudha. Soogidda xiqqishuu tokkotti godhadha guma naga'u takka laalee eegasii deebee paapirikaa itti godhadha. Paapirikaan kun kan nama hin gubne barbaree nama hin gubne sani deebi'eetii qimamii makallashaa kanatti godhadha. Qimamiin kun waa hedduu of keessaa qaba black pepper absuudaa gurraacha kororimaa waa hedduu walitti bakka takkatti daakeeti isa kanatti godheeti barbaree biyya keenyaa kan nama gubusan xiqqishuu tokko maankaa gimmaashatti godhadha akka dhami isaa gara biyya keenyaa naaf deebi'uu fi ammas roozmarii xiqqishuu tokkotti godhe deebi'ee zayitii xiqqishuu tokko gubbaarratti godhe jechuudha. Hanga kana wal keessa makaa ammas maajii itti godhadha maajii jumboo isa kanatti godhadha jechuudha. Gimmaasha isaa fuudhee itti caccabsa itti caccabseeti hagana kana wajjin wal keessa sirritti makaa qullubbii adii illee itti godhadha duraanii garuu adda akka carraa ta'e qullubbii adii manaa hin qabu inja of jalaa fixadhe kanaaf isin waanuma barbaadan qimameen itti dabalee kana qofa itti dabaluu qabdan wanni jedhamu hin jiru waanuma isin mi'eessu hundatti dabaluu qabdani kan mana keessaa qabdan jechuudha. Ani haala kanaan itti daddabalee wanta qabu hunda isaatu wal seensee jira amma immoo maxbashaa kiyya ibiddarra godhadhee jira kun akkuma argitani zayitii xiqqishuu tokkotti godheeti ibiddarratti dhiisaa zayitiin kun xiqqoo oowwuuti. Kinoo kana fakkaata zayitiin oowwee jira amma immoo lukkuu agaree fi waa walitti daddaballee san fuudheeti asirratti itti godhadhee zayitii kana foon kana xabbase jechuudha. Kinoo akkuma argitan hunda isaatiiyyuu sirratti itti godhee jira amma immoo suuta itti gara gaggalchaatii bilcheesse jechuudha. Haalumaan argitan kanaani ibiddallee haayirrallee ngoone garuu miidiyeem irra godhe loo irrallee ngoone ibiddi xiqqoo guddaadha jallisaa diimaadha garuu sirritti guddaa miti. Haala kanaan sirritti bilcheesse jechuudha kunooti. Qimamii biraa tokkochatti hin daballee waanuma reef itti godhe hunda isaa wajjin akkanatti walitti xabbasaa jira. Haala kanaan sirritti bilcheessee deebi'a inshallah. Kinoo kana fakkaata akkanatti xiqqishuu tokko bishaallee of jalaa dhalee jira ganuma garuu qimamii reef tanatti goggodhe malee waan biraa of keessaa hin qabu. Haala kanaan sirritti bilcheessa. Kinoo bilchaataa jira maashaallah kana fakkaata lukkuun sirritti bilchaatee jira lukkuun biyya kana akka biyya keenyaa san hin jajjabaatu xiqqishuu ibiddi tuqee jennaan yoosuma bilchaatee addaan jiga. Haala kanaan maashaallah bareechee bilcheessee jira kun akkuma asitti argitan kana bareedaa tokko namatti tola ijattiyyuu nama hawwata. Amma immoo qaaraa fi shunkurtii kataattafadhe qaba. Isa kanatti godhe jechuudha qaaraa kanaa fi kinoo shunkurtiillee beeka xiqqishuu tokko gugurdisee haala kanaan itti godheeti wal keessa sochoosa. Eega qaaraa fi shunkurtii kanatti godhee xiqqishuma wal keessa sochoosaa guddaa ibidda tuqsiisuu hin barbaadu haala kanaan maashaallah bareechee jira. Akka foon waadamaa biyya keenyaa san fakkaataa foon xibsii jedhanii foon gogaa ka ibiddarratti waadaman san fakkaataa. Lukkuu waadamaa yoo jedhaniin illee maal jedhama afaan Oromootiin Amaariffaan foon xibsii daraq xibsii jedhama. Oromiffaan foon waadamaa gogaa jedhamu maal jedhama isuma akka haala kanaa yoo hojjetan illee bareedaadha kan lukkuu jechuudha.
Biddeena mixmixaa biratti godhanii nyaatanillee bareedaadha. Amma garuu gara saanii biraa keessaa garagalchaanii ga'ee jira. Kinoo maxxabashaa keessaa garagalchee maxxabashuma sanarratti zayitii xiqqishuu irraa gubbaarraa gadi xaxxaragee jechuudha. Reeftan jalatti irratti xaxabbase zayitii spray kanatti afuufaa isin kaanuma qadaaduma wayitiin zayitii qabdanitti godhachuu dandeettani. Kunillee zayitiidha spray isaati malee garaagarummaa hin qabu. Qixxaa kana fayyadama jechuudha. Kinoo akkuma sitti argitan kana qixxaa kun hojjetameetti alatti stooratti gurgurama kana fakkaata. Isa kana fayyadama jechuudha. Mana keessatti illee hojjetama akkasini hojjedhu yoo barbaadan illee hojjedhee sin agarsiisa inshallah. Garuu kama hojjetamee alaa bitadhee mana keessaa waan qabuuf isa fayyadama. Akkuma argitan zayitii jala dibee kunoo gubbaarra godhee jira. Amma immoo chiizii gubbaarra diba. Chiizii jechuun namni hin beekne yoo jiraatan biyya Arabaa kanatti jubnaa jedhamaani isa sani gosi hundiyyuun ta'a. Ani kana akkanatti qaqallifamee cirame kana qaba. Isa kana gubbaarra firfirsa jechuudha. Chiiziin kun hedduu tokko hin mi'eessallee akka walitti nama qabatu godhallee hin bareechallee chiizii kan akkanatti hagana ga'u takka gubbaarra firfirsee ka'eeti lukkuu reeftan hojjedhisanii gubbaarra godha jechuudha. Akkuma argitan kana kinooti cinaa tokkotti lukkuu reeftan hojjedhisan gubbaarra godha. Yoo barbaadan gubbaa isaa guutuu isaa lukkuu dibdanii qixxaa biraa irraan gubbaarraa yoo maxxansitanillee hedduu tokko bareedaadha. Garuu an haaluma kanannatti mijata yeroo marayyuu akkanannatti tola. Cinaa tokkotti lukkuu godhee irraa bahee cinaa kaanarraatti as cabsa kinoo akkuma argitan kana maashaallah chiiziin kun akka inni walitti qabatu namaaf taasisa. Inni mi'eessallee jechuudha. Haala kana xiqqoo walitti qaqqabee yeroo inni bilchaate gara gaggalcha. Kinoo zayitii reef jala isaa dibne kun qixxaa kan akkanatti nu diimessee bareechee jira. Ka keessa jiru ammoo mi'aan isaa lukkuu reeftan hojjenne sani hedduu tokko mi'aa namatti tola. Keessattuu irbaata galgalaa fa'aa akkanatti nyaatanii wanta garaa keessallee nama ta'u haalan bareedan mi'aa. Haala kanaan kinoo hojjedha jechuudha. Kan lammaffaallee haaluma saniin kinoo kana gubbaarraa xaragee zayitii jala firfirseetii fuudheetii qixxaa san gubbaarra kaa'a jechuudha. Akkuma kaanetti hojjedha. Hedduu tokko namatti tola. Ijoolleedhaafis ta'ee nami guddaallee yoo nyaate qaamaafillee bareedaadha. Yeroollee namatti hin fudhatu. Daqiiqaa xiqqoo keessatti irra baay'ee galgalani kana hojjedha. Ijoollee xiyyaaf ta'ee abbaa mana kiyyaallee hedduu tokko jaallata. Biyya keenyatti lukkuun hin argamu. Lukkuun gisee takkatti argame waxii lukkuu foonii san hojjetama malee waan akkan kanatti kataattafamanii irratti hojjechuu namatti tolu hin jiru. Rabbiin biyya keenyallee nuuf haa guddisu. Garuu lukkuu qofaan hin hojjetamu. Fooniinillee hin hojjetama. Akkasuma ataakiltii wanta kuduraa akka kaarotii wanta garagaraatiin illee hojjetama. Akkuma ka yeroo duraa hojjedhe sanitti hojjedhe jechuudha. Isa kanallee isaanillee hojjechuu dandeettan jechuudha. Wanti irraa laallamuu qabu akkuma itti hojjetan irraa laallatanii baratuudha malee wanta itti amma hojjetame kana qofaan hojjetamuu qaba wanti jedhamu hin jiru. Akkuma itti hojjetan baratanii jennaan wanta garaa keessa godhan waan ofii barbaadaniin hojjetanii haala kanaan maashaallah lamaan isaatiyyuu bareechee jira. Kunoo cinaan lamaanuu diddiimatee bareedee gadi ba'ee jira. Haala kanaani xumuree walitti deebina inshallah. Kinoo kana fakkaata hedduu tokko bareedaa namatti tola. Amma immoo billahaan fuudhee bakka lamatti addaan mummura jechuudha. Akka nyaatuufillee namatti tolu ijoollees ta'ee nama guddaas ta'ee nyaachuudhaaf namatti tolutti bakka lamatti addaan mura. Hedduu tokko bareedaa, hedduu tokko mi'aawaasi, ijoolleen hedduu tokko jaallatti. Abbaan mana kiyyaayyuu galgala irbaata yeroo baay'ee isa nyaata hedduu tokko jaallata. Haala kanaan kinoo addaan muree jira. Maashaallah kana fakkaata. Keessi isaalleen kinoo akkuma argitan kana walitti qabatee jira. Addaan hin bahu wanti garaa keessattillee walitti reef keessatti goone sunillee keessaa hin jigu. Haala kanaan akkuma nama daabboo wahiiti nyaatutti kutatanii nyaatudha. Hedduu tokko namatti tola. Irra baay'inaan ka wajjin nyaannu reenchii isa jedhamu kana isa kana nyaanna kinoo mana keessatti wanta garagaraatiin abukaadoo, shunkurtii, qaaraa, loomii wanta akkasii walitti dabaltanii isaanillee tuqattanii yoo nyaatanillee hin nyaatama. Hedduu tokko bareedaadha. Waanuma barbaadanii yoo nyaatan hoo kophaa isaallee nyaatan. Ani kophaa isaa kana jaalladha. Yeroo hedduu kophaa isaa kana natti tola. Isin kophaa isaas ta'ee waanuma barbaadanii nyaachuu dandeettan jechuudha. Waanuma isinitti tole.
Kana fakkaata karaa salphaadha yeroo gabaabaa keessatti nyaata kana fakkaatu bareedaa isaa hojjetuu dandeenya maashaallah. Maqaa isaallee akka biyya faranjii kanatti keessidiyaa jedhama. Hedduu tokko beekamaadha, hedduu tokko bareedaadha illee namatti tola. Akka yoo isinitti tolee mijate yaaltan abdii qaba inshaallah. Akka jaallattanillee akkasuma abdii qaba. Kana fakkaata qixxaa isarraa hojjedhe kana kinoo kana fakkaate jechuudhaan kana istoora keessaa bite yeroo baay'ee kanumaan hojjetama kanatti fayyadama jechuudha. Qixxaa yookaan kubzii kana ammoo akka itti hojjetamu mana keessatti yoo barbaadan hojjedhe isin agarsiisa inshaallah yeroo bira. Lukkuun raafes kana fakkaata hedduu tokko namatti tola. Xibsii lukkuu jedhamee yoo biddeenanii mixmixaa biratti godhamee nyaatamellee hedduu tokko namatti tola. Sammalellee wanta akka ruuzaati waan barbaadan yoo nyaatanillee bareedaadha. Ani yeroo baay'ee akkanatti hojjedhe firiijii keessa godheeti galgala yeroo irbaanni ga'e qixxaa san qofa gadi fuudhee biddarra godheeti irratti gadi naqee walitti gadi maxxansee qofa kennaafi hojjedhee irbaata dhiyeessuudhaaf daqiiqaa 5 natti hin fudhatu keessattuu lukkuu kana faa hojjedhee duran firiijii keessaa qabaannaani. Haala kana yeroo kiyyallee qusadhaa nyaata bareedaa faayidaa ijoollee tiyyaafis ta'ee abbaa mana kiyyaafillee qaamaafillee bareedaa ta'u tokko godhaaf jechuudha. Kana fakkaata inshaallah akka irraa fayyadamtan abdii qabaa. Yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatina. Obboleewwan keessaniifillee share godhaadhaa. Viidiyoo akkasiniif hojjedhu barbaaddanillee yoo jiraate inshaallah jalatti naaf barreessaadha. Daabboo biyya kennaa difoo daabbo difoo nuuf hojjedhettanii jirtan inshaallah yeroo tokko hojjedhee isin agarsiisa inshaallah. Haga viidiyoo biraati walitti deebinutti arraafammoo hedduu tokko sin jaalladha. Like baay'isuu hin dagatina naaf jiraadha. Haga viidiyoo biraati walitti deebinutti arraaf. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.